أما دكتور أبي دابني شمالس أبديسا مكان زين بدارين إيسا في دي بدارين إيسا في دي لوك وانتو قد يقرون برقكيت كما تكس نقل وانتو قد يقرون برقكيت وان نبا سجدت أنا بابا الأرينا جدت يجولن تيرنت برقكيت إن دي قلتا مرقكيت بدارينا كان إيسا في الدني إلمان رموتين جانجسيتا مالي في أكاتا تي بداريني دفسي فاهم مكا كان إيسا في الدن كمسقبر رنجل مكان جراكم جرا سديتا ولد أفتي بارتي وياني كساريتيام إجارم تكوني مكان جرا كسيرم بيك مكهيرم بيك مكميديان دبتوين مكا إهادي كاليس إنو تي إهادي كي جري كايدو ليس سن ملا زيراوي سنكو تدويف مكان جراتنا إنو مكان أما دكتور أبي ولين كبه بارتي كان إيرين شفركة توكوكو مكان جرا إنو برسكي مكان كوني فudhatama qabamoo hin qabu Itoophiyaa fi dhiisi kana dhiisi ilaalaal yoo akkan qabaatiin akkanatti isaati lamtalla rakkoon kana bar maal isaati dhiisi waan itti barbaadu nama deeggaru waan maqaan jira eenyu bodesiki maqaan kan kee bantii buufaati kiyya baan yeroo eenyu maqaan jira maqaan kiyya bantii buufaati yes kiyya baan yeroo maqaan paartii kanaa eenyu bodesiki afaan oromoo wajjinaa soinaan maqaan paartii kanaa eenyu maqaan paartii kana eenyu jettamoo eenyu fide jetta gaaffiin keeyyuu naan galle fideen jennaan eenyu fide ka fideen beekaan eenyu maqammaan jiraa ka amma heeran jiru ka firdibeetiin beeku ka ma'aazaa qixaa'u beektu eenyu maqaan jira maqaa kana eenyutu huume jettamoo eenyu jechuu kee abbaan fedhe haa uumu maqammaan jiraa eenyu obboleessaki maal barbaadde ree amma waan natti na gaafachuu barbaadde maqaan paartii Dr. Abiyyiif Shimallis eenyu sin jedhaa jira obboleessaki badhaadhina yes partiin Shimallisii fi shaartiin Dr. Abiy badhaadhina yookaan afaan okay gandoo adda argaachoo biltsiginna paartii maqaan okay maqaan paartii Somaalee Sodeeffaa biltsiginna Somaalee biltsiginnaa paartii kenna akkamiin badhaadhina ta'e ka jarri torbanii biltsiginnaa ta'e ka Oromoo akkamiin badhaadhina ta'e Dhagai afaan keenyaan kan Oromoo maqaan Oromiyaadhaa paartii Oromootiin yeroo fudhannu Oromiyaa paartii badhaadhina Oromiyaa jenna malee afaan keenyatti kanneen paartii badhaadhina Oromiyaa jenna. Maaliif toroggomtan wayita Oromoo bira ta'u? Wayita Oromoo bira ta'u maaliif toroggomama maqaan hin hiikamu diishoo hin hiikamu maqaan addunyaa irratti. Maaf hin hiikamu? Ini kamu makan baafee te gaafatu masaafee te garagalchi maqaan afaan keetiin hiikachuun afaan keetiin barsiifachuun dirqama maaliree waan isin afaan keenya hojiitti nuu baay'ikamu jettani mee okay eega maqaan eega paartii kun bilisiginnaa kana hiikkattanii garagalchitanii maqaan badhaadhina godhatan miidiyaa tokkocha gubbatti badhaadhina paartii Shimallis Abdiisaa badhaadhina jedhanii waaltaa TV Itoophiyaa akka jirutti takkaa dhageettee beekta Laki, waa tokko irratti walii haa gallu otoo beeknu dubbiin jallifnu. Lakki jallisuu miti anama akkasitti maa jiru ragamaan ati amma ragaallaadhaan baala roobee fillefiiti haasaa. Ragamaan waan hin jirreef bar sharii dalagamaa jiru waan arguu sitti baadha nama. Takkaa yoo waaltan zaggabe waaltan yookiin ETV miidiyaan seeraan uumame kan Itoophiyaa jechuudha. Miidiyaan badhaadhina jedhee uummata Oromoo jaanjessaa jiru OBN malee jira obboleessitti. warri kaanis Somaalee bilisiginnaa paartii jedhanii afaan isaaniitiin dubbataan jiranii Yeedamuu bilisiginnaa paartii jedhanii afaan isaanii dubbataan jiranii Absolutely Amaaraa bilisiginnaa paartii jedhanii afaan isaanii badhaadhinuma eessaa fiddarreessin paartii badhaadhina Oromiyaa jedhanii dubbachuun sirriidha afaan Oromoo dagaagsina jechaan jirru afaan Oromoo afaan makiinaa hiite dibi Kador gata gagsitu afaan kan ke ana kuni ila miidiyaan Itoophiyaa waaltaa ta'e ETV ta'e obboleessaqiya miidiyaan Itoophiyaa cufti FM Itoophiyaa cufti paartii bilisiginnaa qirincaafi Oromiyaa jettee zaggabti paartii bilisiginnaa qirincaafi Somaalee paartii bilisiginnaa qirincaafi Amaaraa paartii bilisiginnaa qirincaafi Dabub
isin maalumaaf rabbii keessan hin soraatanii wayitti ilmaan Oromoo humna kan beektan jettanii. Akka keetti paartii okay eega qirincaafi dabuubii jenne eega qirincaafi Sumaalee jenne paartii biltsiginnaa Oromiyaa yoo jenne maali rakkoon jira kan Oromiyaa. Akkuma jiru maaliif bantii buufaa uffata gurraacha uffatee baala yeroo dinaa saman jedhe baay'ee. Maqaa keenyatti hiikkachuu qabna kaa maqaa keenya guddifachuu qabna. Maaf maqaa ergisaatiin fayyadamna uummata keenyatti. Uummanni Oromoo as keessa kan jirtan sharri dalagamaa jiru kana beekanii bantii buufaa dhagaye bakki ani itti shanee jibbee hattummaa jiraatiif kijibummaa jiraati akkasumatti biltsiginnaan wanni dalagaa jirtan kan haqaan deeggarii dhugaa jirtu Oromootti miti badhaadhina dalagaadhaan mul'isa maqaadhanii miti hin jijjiiramu maqaan obboleessa keeraan intarneetii maqaa isaa beektaa tam intarneetiin maqaa miti intarneetiin maqaa afaan amaratti jijjiiramee gibaa mara buusti kan jedhu dhagattee nama. Waasii gaafadhu eenyu maano baale waasii gaafadhu. Mee akkuma isin jettan iyyuu haa ta'u. Wama jiru sanii dhugaama jiru kana wanni barreeffame. Ati mee waan heeran jira waraqaa tokko dhagaye bantii buufaan dhagaye waraqaa tokkocha waraqaa mootummaa. Tokkocha dambii biltsiginnaa dambii qabdi bareestee gadhiif achi gubbaatti badhaadhina waan jedhamu tokkochuma fidi angalti haa ta'u hin jiru waan hin jirre ilmaan Oromootiin maa burjaajessitan maaliif qabeenya mufaatti maqaa qabu. Ijoollee badhaadhina